Nagaadha ijoollee maadamii akkam jirtu nagaa keessanii maalis nitiin barbaade saboona kana baay'ees liivii seenaan jiru namoota biran seena sababni isaa silkii hedduu naasaa jechuudha silkii haasa'uudhaaf na tolutti taansee ayyaanni faasikaa kun ayyaanuma tokko naaf fakkaanneera ayyaanaan qopheessinee maaliyyoo hin jenne because gaddarran jira waan ta'eef gaddarran jira akkuma waliigalaatu miidhamni ijoollee mana maadamii jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi baay'ee tokko jechuudha kanaafiyyuu qabsoo calqabneerraa innis maalidha ajjeechaan ijoollee mana maadamiitirraa haa dhaabbatu haasanani haasa'u kuni waan qoosaa miti gaafa takka hudduu asirraa darbitu sheerii gootu gaafa takka sirriitti dhuftee qiqiqiqi jettu abbaan feete gadi baatee sinirratti albaatu sheerii gootu gaafa wanta lubbuu ilaallatu wanna lubbuu keessaniiti kun lubbuudha sheeriin gootan irratti naasoftan gadi baatanii ajjeechan nurraa haa dhaabbatu ji'a ramadaan kana keessaa ijoollee meeqatu du'e hunda isaa daataa walitti qabeetan sanii fi suuraa isaanii footoo isaanii yaadannoo dhawate garuu beektu miidiyaa irra jiru maal taate hamaamatti kuftee duute maal taate gaazniin afanii ajjeese maal taate arafaan afaanii baatee duute maal taate bakka itti duute hin beeknu ulfi hin duuti dubartiin biyya arabaa gaa'ela qabattee ulfooftee da'uu hin dandeessu biyya saawud arabiyaa keessatti dubartiin biyya arabaa jaalallee qabattee jaalallee ishiitiin wal janajjantee hoo walii galan wal fuudhanii hoo walii galuu baatan nagaadhaan dhiisuun hin danda'amu. Kanaan booda dhiironni ijoollee mana maadamii janajjantanii mallaqa irraa fuutanii mallaqa waggaa meeqa ishiin dalagde irraa fuutanii mallaqa dhoowwattanii mallaqa dhoowwachuu sanii jettanii ati abbaa manaa qabdaa ati maaliyyoo qabdaa ati maali jawaala kee keessa dubartii dhibba jiraa miti janajjanaa ooltu janajjanteetti akka achi keessaa filattee fuuta oomiyyuu hundaaf fuutu haqamii maal qabdaa fuutati maammadoon Itoophiyaa hiyyeessota oduu hiyyeessa ta'uu baattanii nun biyya ormaatti gubanna oduu niitii fuutanii jiraachisuu dandeessanii nun biyya ormaatti gubanna qinqinaamii hundi kanaayyuu ደግሞ jinjanaan kanuma jiruu bar jaalalli kanuma jiruu bar ijoollee mana maadamii 50-50 ta'a 50-50 gaafa jaalattan 50-50 ta'uu danda'a dhiisuu danda'a namni jaalattan hunduu sin hin fuudhu hin maraatinaa aduuyyuu sitti tolee nama san dhiisuu dandeessa bal nama tokko waggaa lama waggaa tokko waggaa sadi janajjantee oo sitti hin tolle amallisaa dirqama waan jaalattuuf itti heerumuu hin qabdu dirqama waan inni si jaalatuuf wanti irratti waliin galle hoo jiraate itti heerumuu hin qabdu wanni nama maraachu tokko dammoo hin jiru mallaqa keessan hin kennina kennaa adda addaa olii kennatan dammoo aadii bakka aadii jaalala keessatti waa baay'ee gootaa wal dhiistan aadii jedhaa dhiisaa bakka dur wanta akkasii kun hin jiru ijoolleen irra jiraan kan maraatan sababa jaalallee isaaniitiin sababa abbaa manaa isaatiin of gattanii maraatanii hojii keessan irraa qisaasoftanii nyaattanii dhugdanii uqqattanii dhibeetti saaxilamtanii duutan tokko kan lammata maatiidha maatiitu ijoollee ajjeesa mallaqa isaanii jalaa balleessitanii abdiin kennitaniif miceeyotootii kanan godhaaf ijoolleen maadamii birrii ishee fudhatteetuma waan muknuu xiqqoo tokko sa'aa tokko bittee waa tokko waanuma tokko bakka kunoo kanan sii godhe osoo jetteen hin gammaddi waanuma xiqqootti maaliif ijoolleen maadamii ofiishiirra maatii ishii gammachuu maatii ishiitti tola waan ta'eef ijoolleen mana maadamii shaamadaa jedhan akkasumas irratti ta'e jechi kun irratti garuu uummatni ani shaamaa miti garuu gongo maal ofii kiyya boba'ee hoonnume afaan fee jiraattee jiraachuu baatte erga nani du'e booda saardoonni mergin hin beqlin jette harreen hoo sin jiraattan gaa'elli jiraata hoo sin jiraattan ijoolleen jiraata hoo sin jiraattan maatiin jiraata sin jiraachuu baannan hunduu nafa
soba hagaa baadhi duute hunduu nyaata inni kan jiraatu. Kanaafuu ijoolleen maadamii please take care. Of eeggannoo godhaa. Dura ofii keessanii nyaadhaa dhugaa of qaqqabaa. Samoona daataa baay'ee qophii baay'ee nama yedduu wajjin qophaa'aa jirra. Waa baay'ee gadi isiniif illee dhufa. Garuu maa viidiyoo irra badde waan jedhanii dhufanii viidiyoo kana riikardi isinii godhe malee baay'ee haasa'uu hin barbaanne. Sababni isaa mucayyoon tun duuteedhanii nu himanii garuu bakka ishiin duute bakka ishiin itti duute bakka ishiin jirtu amma ammaan barre. Mucayyoo tana barbaadaa jira. Mucayyoo tana barbaadaa irra maatii wajjin gadda guddaarra jirra. Akka Oromiyaatti wayin dammoo akka Salaaletti wayin akka Sulultaatti akka Gandaatti gadda guddaa keessa jira. Sababa mucayyoo tanaaf Galaanee Tasfaayee jedhamti. Mucayyoo tana barbaannee amma argannutti irriiba siin qabnu boqonnaa siin qabnu. Ejeensitti san dammoo ejeensitti biyya Itoophiyaa jirtu san dhugaa mucayyoo tanaa baatee bakka ishiin lixxe baasuu baannaan akka haati ishii dhaltetti gatii ishii kan falchiinget zarii ishii lafarraa dugugna. Tortortitti silxeen nuti hin taphattu. Gongo. Viidiyoo kana sheerii godha. Waanuma xiqqoo sin haasaa jedheetan gamanaa gamanatti bu'ee ifamu. Maaliif re'eesi mata duree sin tuttuqsiisa jedheetan malee ganaan irratti haasa'a ganaa gadi baafan jechuudha. Dhugaa dubbattee obboleetti koo eebbifame waaqayyo si haa eebbisu. Dhugaa kee jettee dhugaa kun sagalee walii ta'uu qabna. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru kun hundi keenyayyuu sagalee taanee akka biyyoonni keessattuun akka Saawud Arabiyaa, Joordoon kanneen akka nurraa cufamu iyyachuu qabna. Sirriitti sagalee ta'uu qabna jechuudha. Namni gaafa du'e walii bo'urra gaafa jiranitti walii firmachuu wayya jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoollee boqotan kana nuu deebi'uu hin danda'an waan feetillee goonee nuu deebi'uu hin danda'an isaan deemanii jiru. Garuu kan dhufu hoo ijoolleen amma rakkachaa jiranoo as keessatti kan rakkachaa jiran meeqa jennee ofii keenya assaabuu qabna sagalee ta'uufii qabna. Dhugaa kun mucayyoon amma mucayyoon tun egaa reef ishiin argamne bakka ishiin jiru hin beekamu garuu duutee ishii qofa jechuudha kan dhageenye. Ijoolleen keenya hedduudha kan maraachaa jiran biyya ormaa keessatti sababa madaabin cinqatee sababa biiroon waan furmaata tokkoon kennineef ijoolleen baay'ee cinqamaa jiru. Keessattuu immoo ijoollee dhufaa jiran ijoollee hin beekanii miti. Ijoollee hin beekanii dalagatanii yookiin obsanii mana namaa bulanii miti. Dhugaa ijoollee xixiqqoodha baay'ee xixiqqoodha. Ijoolleen amma boqotan kunneen hundi isaanii xixiqqaadha. Dhugaa rabbi jechuudha. Waan beekanii miti. Nama araba kan keessa bulu xiqqoo nama gafaa godhe baqa. Umrii 18 ol yoo taate malee 18 gadi taanan mana namaa buluu hin dandeessu. Dhugaas hin jedha jechuudha. Maaliif 18 ol yoo taate baqa mana 20 keessa taanan eenyumaa mana kee bulchuu dandeessa mana namaa bulchuu dandeessa hin beektaa waa hunda beekta. Baqa dargaggummaa sunillee hin baddi gaafa san jechuudha 18 ol dabarraan. Kanaan boodatti immoo jechuudha. Ijoolleen asii gadi jaalalaan maraatu isaan moobaayilii fiiguu madaamin hin jaalattu hin beekanii obsanii dalaguun beekanii kanatti ijoolleen keenyaas itti dhumaa jiru. Inni tokko inni lammaffaan immoo kan sirriitti ijoollee teenya irratti dhiibbaa guddaa fide rakkina guddaa kan fide biiroodha. Odoo biiroon maarageen ijoollee keenyaa dubbatee waa hunda dubbatee madaamin akka irratti alba'uu hin dandeessu jechuudha. Na akkasitti jedha hordoftoota kiyyaa hedduu na gaddisiise baay'ee tokkoon gadde. Ijoollee keenya biyya ormaa keessatti akkatti rakkachuu isaanii akkatti reeffi galuun isaanii hedduu na gaddisiise. Kanaaf hundi keessaniyyuu waliif sagalee ta'a wal cinaa ejjedha. Akkasumas immoo keessattuu akka Saawud Arabiyaa nurraa cufamu hundumti keessa sagalee walii ta'a isiniin jedha. Akkuma obboleettiin keenya jettee isinillee of eeggannoo godha ijoolleen keessattuu haarawaa dhuftan kun amma janajjanaan hin cimti. Janajjanaa sanirraa xiqqooshee argab jechuu yaadaa'e dhiirri qalbii nama fuuteeti nama harkaa badde namarraa nyaattee nama harkaa badde jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa'e kaayyoo baataniif karoora baataniifis beekuu qabdanii jechuudha. Naa waaqayyo sin hojii yaa ta'u hedduu nama jibbisiisa dhugaa rabbii jireenyuma addunyaa tanaatu nama jibbisiisa bargazee tokko fatanaa hedduu qabdi jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti kan dararamaa jiran kan boqochaa jiran isa kanaadha. Garuu waan mootummaan qabneef
waan nama nuu dubbatu hin qabneef waan yookiin biiroo gahaa hin qabneef sababa kanaaf ijoolleen keenya jechuudha biiroosidha yoo ijoolleen keenyatti dubbatte ofirraa arrabsa waan ta'eef kanaafuu hundumti keessaniyyuu adaraa keessa viidiyoo waan akkanaa agartan irratti sheerii godhaatii namoota biraan gahaa akkasuma immoo walli gargaaraa walitti hin dabinaati guyyaa guyyaadhaan akkuma obboleettiin keenya jetteeyyuu nuti waan taphaa waan akkasii sheerii gochaa oolla garuu waan rakkina waan lubbuu kana biruma dabarraa jechuudha kanaaf irratti hojjedha waan qabdan irratti akka namni sagalee ta'e ijoollee kana furmaanni isaanii yookiin immoo bakka reeffi isaanii jiru beekamee gara biyyaa akka galuu siniin jedha hedduu nama gaddisiisaa waaqayyoon jiraa baanii du'aa galuu waaqayyoon waa oolchuu waaqayyoon hojii yaa ta'u nagaan biyya keenyatti nu galchuu adaraa keessan tsaloota solii godhaa du'aa olii godhaa ijoollee hundumti keessanuu akkuma amantaa keessaniitan hedduu nama gaddisiisa nyaannan nama nyaatti dhugaa rabbi gubanne ijoollee waanuma dubbadhu wallaalaan baqa waa'ee ijoollee keenyaa kana keessa kootti na gubata waan isaan beeku